Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waajjiraalee hojii riifoormii irratti hojjetamee fi hojjetamaa jiru 16 keessaa biiroon misoomaa fi bulchiinsa lafaa isa tokko. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee fi ministeerri magaalaaf bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii sochii hojii biiroo misoomaa fi bulchiinsa lafaa Finfinnee daawwataniiru. Daawwannichaanis magaalaan Finfinnee hojii riifoormii biiroo misoomaa fi bulchiinsa lafaa irratti geggeesseen faayila 600 ol dijitaalessuun akka danda'amee fi hanna lafa irratti geggeeffamaa ture guutummaan guutuutti hambisuun akka danda'ame kantiibaa Adaanach beeksisaniiru. Bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarree jirra. Hanni nu rakkisaa ture. Faayila bifa adda addaatiin gurmeessanii too mirga uumuun turee jira. Abbaa mirgaa osoo hin ta'in abbaa mirgaa haalli itti ta'amu, abbaa qabiyyummaan akkatti uumamu, osoo immoo abbaa qabiyyummaa mirga qabu haalli itti dhabu faayilli badee hoggaa jedhamu hin dhageenya. Murtiin murtaa'ee hoggaa baduu dhagaatuma turre dhimmoota kana guutumaan guutuutti hambisuu dandeenya jirra jechuudha. Faayila 670 ol iskaan goonee dijitaalaayiz goonee ekseelidhaanis kompiitaraanis qabneera, haard kooppiidhaanis akka haala wal fakkaatuun qabuu dandeenya jirra. Haaraa hootti dabaluun barbaachise hoggaa mirgi haaraan uumamu murtii seera qabeessa iftoominaan murtaa'ee sistema keessa darbeet amma har'arra jalqabee faayilli banamee fi mirgi uumamuu fi hin danda'a hoggaa jedhamu qofaadha kan mirgi uumamu. Sanirraan kan hafe Finfinnee keessatti abbaan ta'e hojjetaan barbaade lafaa ka'eetoo mirga namaa uumuu hin danda'u. Kana uummanni beekutu sarra jiraata. Mirga isin uumna jedhameetoo asii fachitti kompiitara dhuunfaa irratti taphni taphatamaa jiru uummata gowwoomsuudha malee kanaan booda sistemni keenya kanaaf kan carraa kennuu miti jechuudha. Jiraattota 40,000 ol tajaajila abbaa qabeenyummaa lafaa mirkaneessuuf hojjetamu kantiibaa Adaanach himuun 21,000 kan ta'an seera qabeessa ta'uu dhabuun dhimmi isaanii akka adda citu taasifameera jedhaniiru. Hanga ammaatti gara nama 40,000 ol sistema kana keessatti akka tajaajilaman arginee jirra. Kana keessaa gara 22,000 sirrii ta'eetoo tajaajila akka argatan mirkaneeffannee jirra. Hanga 21,000 kan ta'u immoo sababii adda addaatiin sababii dhuunfaa isaatiinis dhiyeessiin yookaan immoo gaaffiin inni gaafatellee seera qabeessa ta'uu dhabuu wajjin wal qabateetoo dhimmoota murtiin arganne ta'uu wajjin wal qabateetoo deebii akka hin arganne yookaan immoo akka addaan kutamu godhamee jira jechuudha. Hojiilee riifoormii biiroo misoomaa fi bulchiinsa lafaa irratti hojjetaman biirichi gama ijaarsa bu'uura misoomaa teeknooloojii fi dhaabbilee marsariitii wal quunnamsiisuutiin hojii qubsaan hojjetamu ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii himuun hojiin biirichaan hojjetame Itoophiyaa dijitaalofteef bu'uura guddaa kan kaa'udha jedhaniiru. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti keessattuu bulchiinsa lafaatii fi misooma lafa magaalaatii wajjin wal qabatee hojiin irra argaa jirru kun istirateejiin keessattuu immoo tarsiimoon dijitaalii Itoophiyaa 2025 jennu kun qabatamaadhaan lafatti hiikkachuusaa wantoonni namatti mul'isan wantoonni namatti agarsiisan qabatamaadhaan lafatti daawwachuu dandeenye jira. Akka ministeera misoomaa magaalaatii fi bu'uuraalee misoomaatti muuxannooleen magaalaa Finfinnee keessa jiran magaalota biraatiifis tatamsaasuu bal'isuun barbaachisaadha jenneeti amanna keessattuu teeknooloojiidhaa wajjin dhimmoonni wal qabatan kun. Kana qofa osoo hin taane koomitmentiin yookaan immoo murannoon hooggansaatii wajjin dhimmi wal qabatan akka muuxannootti darbuudha danda'a.